Si ajjeesuu dhufe. Asoosama gabaabaa. Barreessaan Muhammad Nuuraa. Dhaabbadhu sagalee jedhu qofaan dhagaye. Maal nagumaa miti jedhee osoo of duuba millatin dubbiin waan jabaatte ta'uun naaf galeera. Oduu kee dhiisii dhaabbadhu. Nan socho'a jettee akka biyyeen si nyaan naan jedhe. Uffannaan isaa saamtota fiilmii Ameerikaa irratti mul'atan fakkaata. Shuggutii natti qabee dhaabbate. Haalli isaa baay'ee na sodaachise. Eenyu ati? Maal narraa barbaadda? Si ajjeesuu barbaada. Ni sobda. Qoostee guyyaa ofitti hin gabaabsin. Waan an siin jedhe qofa raawwadhu. Dubbachuu mirga hin qabdu jechaa afaan shuggutii natti qadaade. Waan tokko qofa dubbadhu. Maal dubbachuu barbaadde? Hin socho'in jechaa dhiibbaa shuggutii natti jabeesse. Abshiin hin socho'u. Garuu si ajjeesuu dhufe naan hin jedhin jedheen. Sodaan cimaan onnee koo hordofaa jiraatus waan natti dhagame dubbachuu dhiisuu hin dandeenye. Waan maaliif dhufe sitti fakkaata? Na saamuuf. Akka sin ajjeefne maal hin beekte? Akka nan ajjeefne hin beeku. Akka na ajjeesuuf hin dhufin garuu shakkii hin qabu. Gaafuma natti himtu beeke. Jechuun dubbiin dalgatti gale fakkaata. Lola isaa dagatee deebii koo eegaa jira. Waaqayyoo nama ajjeesu namatti himee beekaa? Hin beeku. Silaa danda'an namni hin mormine kan murtee oliyyannoo hin qabne murteessuu danda'u Waaqa ture. Garuu namatti hin himu. Namni nama ajjeesuus akkasuma. Karoora ofii dhoksuun namaaf faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas namni nama ajjeesuuf yoo murteessu waan hin dandeenye gochuuf karoorsa. Namni ni yaala malee nama ajjeesuu mirgaa fi dandeettis hin qabu. Maal jechuudha egaa kun? Fakkeenyaaf ati na ajjeesuu dhuftee haa jennu. Erga dhuftee natti himtee booda natti dhukaaftee haa jennu. Akka carraa yoo sibiilli rasaasa ciniine an dhaabbadhee si ilaalaa? Hin laalu. Mala danda'een lubbuu koo baraaruuf tattaafadha. Gidduu kanatti atuu du'uu dandeessa. Osoo kunis ta'uu baatee erga na ajjeesuu dhuftee eeyyama koo gaafachuuf immoo natti himuun maaliif barbaachise? Yoo humna dhabe malee waan siif eeyyamu sitti fakkaataa? Si ajjeesan yoo sodaachisaaf ta'e malee ajjeesuuf hin ta'u. Namoonni akka namni du'a sodaatu waan beekaniif jecha kanaan wal sodaachisu malee bu'aa tokko hin qabu. Erga dirree dorgommii wal qixaa fedhiin itti seenan hin ta'in labsii du'aa labsuun hin barbaachisu. Akkuma Waaqayyootti raawwachuudha. Qalbiin na dhageeffata. Kanaafuu akka sin ajjeefne shakkii hin qabdu jechuudha jedhe tamboo xuuxaa ture miilan lafatti rigaa. Lakkii kaayyoon kee ajjeechaa akka hin taane sitti hime malee akka na ajjeesuu dandeessu nan beeka. Akkamitti? Ati amma na saamuu dhufte. Du'aan sodaachiftee qabeenya koo narraa fudhachuuf. Yoo du'a sodaadhee qabeenya koo siif kenne lubbuu koo baasuun waan si fayyadu hin qabu. Yoo dide garuu lubbuun koo qabeenya ati barbaaddu bitti na ajjeeftee fudhatte. Kana achi yoo tarii si beeka boru na himata yookaan ragaa natti ba'a sodaa jedhu na ajjeesuu dandeesse. Kun garuu waan kaayyoo kee galmaan gaachuuf gootu malee kaayyoo keetii miti. Yaada kootiin booji'amaa jira fakkaata. Namoonni itti amanan malee wanti mariin hin furamne hin jiru. Wanti namoonni marii jibbaniif mariin akka humnaa injifannoo nama tokkootiin hin xumuramu. Mirgaa fi faayidaa nama qoodachiisa. Namoonni uumamaan ofittoo waan ta'aniif waan argatanirraa waan xinnoo namaaf kennantu itti mul'ata. Kun immoo yeroo baay'ee osoo guddaaf dheebotan xiqqaa argachuu malan nama dhabsiisa. Akkas taanaan walii galleerra. Waan qabdu lafa kaayii deemi naan jedhe. Akkuma shugguxii natti qabetti. Hin mormin. Waan qabu fuudheen kenneef xiqqoo achi narraa deemee natti as deebi'e. Waan na ajjeesuuf deebisee sodaadheen ture. Garuu dhaabbadhee eeguu malee carraa biraa hin qabu. Sibiilli isaa fagootti na qabbaneessuu danda'a. Erga du'uun hin oollee dheessaa du'urra dhaabbadheetuma eeguu wayya. Nan eege. Ni dhufe. Ati garuu maaliif mormii malee qabeenya kee naaf kennite naan jedhe. Narraa fudhatte malee siif hin kennine. Harka keetiin natti kennite bar. Carraa biraa hin qabu. Si diduun ajjeefte. Ani immoo du'uun barbaada. Maaliif? Ani hin beeku. Ani garuu nan beeka. Qabeenyi osoo na dhoorgattee si ajjeesuuf kun siif xiqqaadha. Kan manatti hafeetu caala. Hojjattee waan argatteef ammas akkamitti hojjattee akka argattu ni beekta. Ani garuu hin hojjedhu. Hojiin koo warra hojjetu saamuudha. Maal jedhee Waaqa akka kadhadhu beektaa? Yaa Waaqayyo, nama hojjetuuf qabeenya laadhu. Anaaf immoo humna naaf laadhu jedha.
wanti ati du'uu hin barbaanneef boru waan biraa oomishuuf galii haaraa argachuu, maatii guddifachuu, abjuu haaraa abjoochuu, walumaa galatti ati borurraa waan abdii qabduuf du'uu hin barbaanne. Anis saamuuf jiraachuu barbaada naan jedhe. Yaada isaa hanga tokko jaaladheera. Yaada irratti duraa walii galleerra. Anis qabeenya koo kennee lubbuu oolfadheera. Innis osoo lubbuu hin balleessin horii argateera. Marii keenya itti fufu. Yaada kee hedduu walii gala. Waan tokko garuu dogoggortee jirta. Ani qabeenya manatti hafe hin qabu. Anis akkuma kee hattuudha. Maallaqaatti narraa fudhatte daqiiqaa muraasa dura nama jalaa hate. Akka carraa ta'ee osoo ittiin fayyadamin ati narraa fudhatte. Kun seeruma lubbu qabeeyyiiti. Dabaree wal nyaatu. Wofti hantuuta nyaataa, bofa immoo allaattiitu nyaata. Bineensonni akkuma humnaa fi beekumsaan wal caalaniin wal nyaatu. Duuti tokko kan biroof jireenya. Ani nama humnaan naa gadii nyaadhee ati ana nyaatte. Akkuma ati jette waan boru arguu barbaaduuf du'uun barbaadne. Si bira darba nama saamu akka argadhu waan amanuufi. Kadhaa kee immoo jaaladheera. Kana boodatti an fayyadama. Haasaa koo jaalateera. Natti kolfi. Nu lachuu waan akka walii ta'uu wal barraan maallaqa qixatti qooddanne. Durattuu sodaachisee nama saamuu waan an beekuuf dhugaa isaa itti hime. Maallaqa harkaa qabus hojjedhee waan hin argatiniif mormii guddaa malee kenneef. Harreen dhiittee ilkaan walirraa cabsitu jechuun akkasi. Namni ni hojjeta. Nu namuu hojjetu hojjanne. Si ajjeesa jennee dandeettii waaqni nuuf hin kenniniin nama sodaachifu. Nutti jabaattu waan jenne dhugaa gochuuf yaalla garuu faallaa isaa ta'uu danda'a. Hangasitti garuu akkasumatti sobnee jiraanna. Yaa jiru.